Ergaa Phaawulos gara Xiimotewositti erge isa duraa boqonnaa 1 nagaa. An Phaawulos abboommii Waaqayyoo Fayyisaa keenyaaf Kiristoos Yesuus abdii keenyaan ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e gara Xiimotewos isa dhuguma amantiidhaan ilma koo ta'eetti caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan, Kiristoos Yesuus Gooftaan keenyas ayyaana, araara, nagaas siif haa kennu. Barsiisa sobaarraa of eeggachiisuu isaa. Yeroon Maqedooniyaa dhaquudhaaf ka'ee akkuma si gorsee ture, namoonni tokko tokko barsiisa biraa akka hin barsiifne akka dhowwituuf mandara Efesoon turuu kee nan barbaada. Mammaaksa amantii eeguu, hidda qomoo isaanii isa dhumna hin qabne lakkaa'uus akka dhiisan godhi. Wanti isaan godhan kun falma duwwaa kaasuu malee akeeka Waaqayyoo isa amantiidhaan fudhatamu sanaaf hin hojjetu. Nuyi garuu barsiisa biraa sana dhowwinee jaalala garaa qullaa'aa keessaa, yaada garaa hin boora'in keessaaf, amantii goomsaa hin qabne keessaa ba'u dammaqsuudhaaf hin barsiifna. Namoonni gar tokko isaan kanarraa kaatanii gara falma waa'ee hin baafneetti galagalaniiru. Isaan kun waan ofii dubbatan yookiis waa'ee isa cimsanii dubbatan sanaa utuu hin hubatin barsiisota seerichaa ta'uu hin barbaadu. Namni akka ta'utti yoo ittiin hojjete seerichi gaarii akka ta'e nuyi hin beekna. Namichi sun seerri nama qajeelaadhaaf akka hin tumamin hin beeka. Garuu warra seera malee jiraataniif, warra hin abboomamneef, warra Waaqayyo malee jiraataniif, warra cubbamootaaf, warra karaa qulqulluurraa jal'ataniif, warra wanta qulqullaa'aadhaan mormaniif, abbootaaf haadhota warra ajjeesaniif, warra gumaaf, warra halaleedhaaf, warra nama gadhoomsaniif, warra nama butaniif, warra sobduudhaaf, warra kakaa sobaa kakataniif, kan biraas yoo jiraatan warra barsiisa sirriidhaan mormaniif tumame. Barsiifni sirriin kun immoo wangeela isa waa'ee ulfina Waaqayyoo eebbifamaa dubbatudha. Inni akkan isa lallabuuf adaraa anatti kenneera. Araara Waaqayyoof galateeffachuusaa. An Kiristoos Yesuus Gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna anaaf kenne kana amanamaadha jedhee hojii isaarra dhaabuu isaatiif nan galateeffadha. Durillee an maqaa bal'eessaa, ari'achaa, humnaan namarratti ka'aan ture. Garuu amanuu koo dura waldhaalummaatti waanan kana godheef inni araara anaaf buuse. Ayyaanni Gooftaa keenyaas amantiif jaalala Kiristoos Yesuusiin argamanii wajjin guutee irra anaaf dhangala'eera. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis hin ta'aaf. Warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessaa immoo ani isa duraati. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoos ani isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaan obsa isaa guutummaatti akka mul'isutti warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif fakkeenya akka ta'uuf an araara argadheera. Mootii bara baraa isa hin duune, isa ijaan hin argamne, Waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinniif guddinni haa ta'u. Ameen. Xiimotewos ilma koo, akka dubbii raajii waa'ee keetiif dubbatame sanaatti gaarii gootee akka loltuuf abboommii kana adaraa sitti nan kenna. Kanaafis amantii, yaada garaa qullaa'aas qabaadhu. Namoonni tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin amantii isaanii akka caccabaa markabaatti hurreessaniiru. Himenewoosiif Iskindir jara kana keessa jiru. Ani immoo Waaqayyoon arrabsuu dhiisuu akka baraniif adaba harka seexanaatti dabarsee isaan kenneera. Boqonnaa 2 waa'ee kadhata waldaa keessatti godhamuu gorsuusaa. Ammas waan hundumaa dura himatnaan, kadhannaan, warra kaaniif dubbachuun, galata dhiyeessuunis Waaqayyo duratti
nama hundumaaf akka godhamuuf nan gorsa. Nagaatti, gabiitti akka namoota Waaqayyootti jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeenyuuf moototaaf biyya bulchuu keessatti warra aboo qaban hundumaafis akkasuma godhaa. Kun gaariidha. Fuula Waaqayyoo Fayyisaa keenyaa durattis fudhatamaadha. Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu, dhugaa beekuu biras akka ga'u in fedha. Waaqayyo tokkicha. Inni gidduu dhaabatee Waaqayyoof nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha. Inni furii namoota hundumaatiif ofiisaa dabarsee kenne. Kunis yeroo isaatti dhugaa baafame. Isa kanaafis an lallabaa ergamaas ta'een jira. Kanas an dhugaan dubbadha malee hin sobu. Amantiidhaan dhugaadhaan geggeeffamees warra saba Waaqayyoo hin ta'in nan barsiisa. Lafa kadhata godhatanitti immoo warri dhiiraa yaada dheekkamsaaf qoccollootiin utuu hin ta'in yaada garaa qullaa'aan harka isaanii ol kaasanii akka kadhatan nan barbaada. Warri dubartii immoo amalli isaan agarsiisan mataa tolfachuutti, warqeef callee naqachuutti, uffata gati jabeessas uffachuutti, keessa ba'uudhaan of kuuluu utuu hin ta'in uffata qajeelaa fakkaatu akka ta'utti dhuffachuudhaan maallaan jedhuudhaan of qabuudhaanis haa ta'u. Dubartoota Waaqayyoof hin saganna jedhaniif akka ta'uttis wanta gaarii haa agarsiisan. Dubartiin abboomamuu hundumaan gabjattee haa barattu. Dubartiin gabiitti haa jiraattu nan jedha malee haa barsiiftu. Dhiira irrattis aboo haa qabaattu hin jedhu. Addaam duraan dursee tolfame, Heewaan immoo ergasii tolfamte. Addaam hin sossobamne, dubartittiin garuu sossobamtee seera cabsituu taate. Haa ta'u iyyuu malee dubartittiin mucaa da'uudhaan hin fayyite. Warri kaanis amantiitti, jaalalatti, qullaa'ummaattis of qabuudhaan yoo jiraatan hin fayyu. Boqonnaa 3. Warra waldaa kiristaanaa keessatti geggeessituu ta'an. Namni ilaaltuu hojii waldaa kiristaanaa ta'uu fe'u hojii ba'eessa hawwa. Inni jedhu dubbii amanamaadha. Ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa waan ittiin jedhan kan hin qabne, nama haadha manaa tokkittii, nama dhugaatiitti of hin gatne, nama of qabu, nama ulfina, nama keessummoota jaallatu, nama warra kaan barsiisuu danda'us ta'uun isarra jira. Nama garraamii, naga qabeessas malee, nama machaa'aa, nama lola jaallatus hin ta'in, nama horii jaallatus hin ta'in, nama warra manaasaa ba'eessa godhee bulchu, ijoollee isaas ulfina hundumaan abboomamuuf kan guddisu ta'uun isarra jira. Namni akka itti warra manaasaa bulchuu hin beekne immoo attamitti waldaa kiristaanaa Waaqayyoof yaaduu danda'a ree? Of jajuudhaan afuufamee firdii isa kanaan dura seexanatti faradametti akka hin kufnetti nama dhiyoo amane hin ta'in, maqaan isaa badee kiyyoo seexanaa keessatti akka hin kufnetti warra alaa biratti maqaa gaarii qabaachuun isaaf hin ta'a. Warra waldaa kiristaanaa keessatti gargaartota ta'an. Diyaaqonootni warri waldaa kiristaanaa keessatti gargaartota ta'anis akkasuma namoota ulfina namarraa qaban malee warra arraba lama dubbatan, dhugaatiittis warra gadi of hin dhiisne, karaa dalgaatiin bu'aa argachuu warra jaallatan hin ta'in, yaada garaa qullaadhaan dhoksaa amantiitti qabamanii jiraachuun isaaniif hin ta'a. Isaan duraan dursanii qoramanii ilaalamuun hin ta'aaf. Ilaalamanii erga waa irraa dhabamee haa hojjetan. Gargaartotni dubartootnis warra ulfina namarraa qaban, warra dhugaatiitti of hin ganne, waan hundumaattis amanamoo haa ta'an malee warra maqaa namaa balleessan ta'uun irra hin jiru. Diyaaqonootni abbaa manaa haadha manaa tokko haa ta'ani. Ijoollee isaanii warra manaa isaanis ba'eessa godhanii haa bulchani.
Diyaaqonootni warri ba'eessa hojjetan ofii isaaniitiif iddoo gaarii amantii isa Kiristoos Yesuusiin argamu kana keessattis ija jabina guddaa hin argatu. Dhoksaa amantii isa guddaa. An dafee gara kee akkan dhufu nan abdadha. Garuu hamma sitti gorsa kana siif caafuu kooti. Tarii yoo an tures namni warra mana Waaqayyoo keessatti amalattamii qabaachuun akka isaaf ta'u akka beektuuf kun si gargaara. Manni kunis waldaa Waaqayyoo jiraataa isa utubaaf dimdimoo dhugaa ta'edha. Nama Waaqayyoo ta'uu keessayyuu dhoksaa guddaan akka jiru amanamaadha. Kanaafis inni foon uffatee mul'ateera. Hafuurichi dhugaa galcheeraaf. Ergamoota Waaqayyootti argameera. Saba biyya lafaa keessatti lallabameera. Guutummaa biyya lafaa keessatti itti amanameera. Ulfinaan ol fudhatameera jedhamee himameera. Boqonnaa 4. Ka'ii barsiisota sobduu duraan dursee himamuusaa. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wal'aalchisuudhaaf barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaarraa akka garagalan hafuurri qulqulluun keessaa baasee in dubbata. Warri sobduun of hin argineen yaadni garaa isaanii diiminaan gubamee milkita seexanaa godhate kun jara kana wal'aalchisanii garagalchaniiru. Isaan kun fuudhuuniif heerumuun nyaata akkasiif akkasii nyaachuun owwaadha jedhu. Waaqayyo garuu nyaata adda addaa kanaa warri amanan warri dhugaa beekuu bira ga'anis galataan fudhatanii akka nyaataniif uume. Wanti Waaqayyo uume hundinuu gaariidha. Wanta galataan fudhatamu keessas irmiin hin jiru. Dubbiin Waaqayyoo kadhannes isa hin qulleessa. Hojjetaa Kiristoos Yesuus isa ba'eessa. Obboloonni kana akka baran yoo goote Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isa ba'eessa hin taata. Ofii keetiis dubbii amantiitti barsiisa ba'eessa duukaa buute sanattis guddachaa in adeemta. Mammaaksa wanta qullaadhaan mormu isa dubartootni dullooman mammaakan hin fudhatin. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira. Dubbichi amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis hin ta'aaf. Waaqayyo fayyisaa nama hundumaati. Addumaan immoo fayyisaa amantootaati. Nuyi abdii keenya Waaqayyoo isa jiraataarra kaa'atneerra. Kanaafis kanatti hin dadhabna, hin amaanas. Kana hundumaa isaan abboome, isaan barsiisis. Dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatiin, jaalalaan, amantiidhaan, of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'i. Namni tokkollee ijoollummaa keetiif sin tuffatin. Hamma an dhufutti immoo caaffata qulqullaa'aa namootaaf dubbisuutti, gorsuutti, barsiisuuttis of kenni. Sagalee raajii dubbatameen maanguddootni harka isaanii mataa keerra kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kenname si keessa jiru sana hin dagatin. Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu. Ittis of gadhiisi. Ati ofii kee barsiisa keessa eeggadhu. Itti jabaadhu. Akkas gochuu keetiin mataa kee warra si dhaga'anis gara fayyinaatti hin geessita. Boqonnaa 5. Akka itti amantootni ilaalamuun ta'u. Nama jaarsa akka abbaatti gorsi malee hin ifatin. Namoota gara ijoollee akka obbolootaatti isaan qabi. Dubartoota maanguddoota akka haadhotaatti, warra gara ijoollees yaada qullaadhaan akka obboleettotaatti gorsi. Warra abbaan manaa irraa du'eef gochuun kan ta'u. Warra abbaan manaa irraa du'e dhugumaanis gargaartuu hin qabne
ulfina agarsiisi. Isheen abbaan manaa irraa du'e ijoollee yookiis akka yoo qabaatte immoo ijoolleen sun duraan dursanii wanta karaa amantii isaanii maatii ofii isaaniif gochuun isaanirraa barbaadamu habarani. Akkasumas dugda warra isaanii hadeebisaniif. Inni kun Waaqayyo duratti fudhatamaadha. Isheen dhugumaan abbaan manaa irraa du'e nama gargaaru malee hafte abdii ishee Waaqayyo irraa kaa'atteetti. Halkanis guyyaas himataaf kadhata itti hin fufti. Isheen abbaan manaa irraa duunaan qananiitti of gadhiifte garuu fayyaatti utuma jirtuyyuu duutuudha. Warra waan ittiin jedhan hin qabne ta'anii akka argamaniif gorsa kana akka fudhataniifis isaan barsiisi. Namni tokko akkasitti fira isaatiif caalaadhumatti immoo warra manaa isaatiif yoo yaaduudhaa baate inni amanticha ganuu isaati. Nama hin amanin caalaas hammaachuu isaati. Dubartiin tarree warra abbaan manaa irraa du'anitti caafamtu barri ishee waggaa 60 gadi hin ta'in. Duraan immoo dubartii abbaa manaa tokkicha kan turte haa taatu. Hojii gaarii hojjechuu isheetiif, ijoollee akka ta'utti guddisuu isheetiif, keessummoota simachuu isheetiif, warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif miilla dhiquu isheetiif, warra rakkatan gargaaruu isheetiif, karaa hundumaas hojii gaariidhaaf of kennuu isheetiif maqaa gaarii kan qabdu ta'uun isheerra jira. Dubartoota gara ijoollee warra abbaa manaa irraa du'e garuu tarree isaaniitti hin dabalin. Hawwiin foonii yeroo itti cimu isa takkaa Kiristoosiif of kennanii heerumuu dhiisanirraa deebi'anii heerumuu hin kajeelu. Kakuu takkaa isaaf galan cabsuu isaaniitiifis yakki itti hin murama. Kana malees hojii malee taa'uu hin baru. Mana namaas hin labu. Hojii malee taa'uu duwwaas utuun ta'in jettee hin baay'isu. Dhimma namaa keessas hin lixu. Wanta dubbachuun isaaniif hin taanes hin dubbatu. Kanaafis diinni hamaa nurratti akka dubbatuuf karaa akka hin kennineefitti dubartootni abbaan manaa irraa du'an warri gara ijoollee akka heeruman, ijoollees akka godhatan, manas akka qaban nan barbaada. Kaan immoo kanumaan durayyuu seexana duukaa bu'uudhaaf karaarraa goraniiru. Dubartiin amante tokko firoota abbaa manaa irraa du'an yoo qabaatte isheen isaan haa gargaartu. Waldaan kiristiyaanaa immoo warra abbaa manaa irraa du'an dhuguma gargaarsa hin qabne haa gargaartu. Ba'aan warra kaan biraas itti hin dabalamin. Warra jaarsomaniif gochuun kan ta'u. Maanguddootni warri ba'eessa godhanii hojii waldaa geggeessan, addumaan immoo warri lallabaaf barsiisatti dadhabanii hojjetan gatii dadhabbii isaanii dachaa 2 ulfinaan argachuun isaaniif hin ta'a. Caaffatni qulqullaa'aan qoxiyyoo sirbisiisuu irra jiru afaan isaa hin hidhin hin jedha. Akkasumas hojjetaan gatii dadhabbii isaa argachuun hin ta'aaf kan jedhu barsiifameera. Dhuga baatuu 2 yookiis 3 yoo qabaate malee hadheessa maanguddoo tokko irratti dhiyaate hin fudhatin. Warra cubbuu hojjetan immoo warri hafan akka sodaatanitti hundumaa duratti ifadhu. Seerrata kana wal caalchisuu malee nama tokkos utuu hin loogin akka eegduuf Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus ergamoota Waaqayyo warra fo'aman durattis kaaksiisee sitti dabarsuu kooti. Harka mataa namaarra kaa'uutti hin ariifatin, cubbuu nama biraattis hin galin, ati ofii kee qullaa'ummaatti eeggadhu. Si'achi sababii garaa keetiif, sababii ammaa dadhabbiin sitti dhaga'amuufis daadhii waynii xinnoo itti dabalii dhugi malee bishaan duwwaa hin dhugin. Cubbuun nama tokkoo dura bakkeetti mul'atee gara firdiitti isa geessa. Cubbuun warra kaanii garuu booddeedhaan hin mul'ata. Hojiin gaariinis akkasuma bakkeetti mul'ata. Yoo mul'ataa ta'uudhaa baates dhokatee hafuu hin danda'u.
Boqonnaa 6. Warra garbummaa jala jiran gorsuusaa. Warri waanjoo garbummaa jala jiran Waaqayyo barsiifni keenyas maqaa gadhee akka hin godhannetti warra isaan bulchan akka warra ulfinaa hundumaa argachuun ta'uufitti haa ilaalan. Ofii isaaniitii garbummaa jala jiraatanii warri isaan bulchan amantoota yoo ta'an lachuu amantiidhaan waliif obboloota. Sababii obboloota waliif ta'aniif immoo warra isaan bulchu kana hin tuffatin. Warri isaan bulchan immoo amantoota kan jaallatamanis ta'anii hojii gaariidhaaf waan of kennaniif ittuma caalchisanii haa hojjetan. Kana barsiisi, gorsis. Waa'ee barsiisa sobaa, waa'ee badhaadhummaa dhugaas yaadachiisuusaa. Namni barsiisa biraa barsiisu dubbii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa sirriidhaaf barsiisa ittiin nama Waaqayyoo ta'anii wajjinis kan walii hin galle yoo jiraate, namni akkasii of bokoksuudhaan of arguu dhabee homaas hin beeku, yaadni isaa waan irratti dhukkubsateef waliin morkachuuf wal diduu dhiisuu hin danda'u. Waliin morkachuuf wal diduu keessaa immoo weennoon, qoccolloon, maqaa balleessuun, hamaatti nama mamuun hin ba'a. Namoonni warri qalbiin isaanii bade wal aarsuunis kana keessaa in dhufa. Isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan hin se'u. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokkollee fidnee gara biyya lafaa hin dhufne. Isa keessaas waanuma tokkollee fuunee ba'uu hin dandeenyu. Waan ittiin jiraannu, waan keessa jiraannus qabaannaan nu ga'a. Warri sooramuu barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessattis in kufu. Kajeellaawwan kunis balleeffamuus baduu keessa isaanin buusa. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa dhalatudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuurra kaa'atanii amanticharraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Addumaan isa gorsuusaa. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo kana hundumaarraa fagaadhu. Qajeelinaaf akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, gara laafummaadhaaf ama'i. Wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Jireenya bara baraas harka kee keessa galfadhu. Isaaf waamamte dhuga baatuu baay'ee duratti amantii kee ba'eessa gootee beeksifteetta. Fuula Waaqayyoo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhu, fuula Kiristoos Yesuus isa Pheenxoos Philaaxoos duratti amantiidhaaf ba'eessa godhee dhugaa ba'e durattis kana sitti nan kenna. Hamma gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee mul'inatti dhufutti ajaja kana balleessaa malee waan jechaa utuu sirratti hin argamin eegi. Waaqayyo inni eebbifamaan kophaasaa waan hundumaa gararraa jiru warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'e, warra gooftota ta'an irratti inni gooftaa ta'e, yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuusaa in agarsiisa. Waaqayyo duwwaatiin du'u. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa in jiraata. Namni takkaa isa hin argine, isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinniif aangoon bara baraa haa ta'u. Ameen. Warri amma biyya lafaa kanatti sooressoota ta'an waan guddaa akka of hin seene. Abdii isaaniis soorumaa isa hin amansiifnerra akka hin kaa'atne isaan hubachiisi. Abdii isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee nuuf kennurra haa kaa'atani. Wanta gaarii ta'e haa hojjetani. Sooromni isaanii hojii gaarii isa isaan hojjetan haa ta'u. Haa arjoomani. Isa qaban warra kaaniinis haa ga'ani. Kanaan badhaadhummaa walitti qabatanii
jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf bara dhufuuf ijaarsa jireenya sanaaf hundee gaarii hin kaa'atu. Yaa Ximootiyoos, wanta adaraa sitti kenname jabeessi eegi. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaa'aadhaan mormurraa, wanta soba isa beekumsa jedhamee dhugaadhaan mormurraas fagaadhu. Namoonni gar tokko beekumsa isa jedhame kana arganneerra jedhanii hin himu. Isaan garuu isa karaa amantii akeekkatan dhabaniiru. Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Ergaa Phaawulos gara Ximootiyoositti erge isa lammaffaa boqonnaa 1 nagaa. An Phaawulos jaalala Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'ee akka abdii jireenyaa isa karaa Kiristoos Yesuus argamuutti kana caafuu kooti. Haga'u gara Ximootiyoos ilma koo isa jaallatamaa. Waaqayyo Abbaan, Kiristoos Yesuus Gooftaan keenyas ayyaana, araara, nagaa siif haa kennu. Waaqayyoon galateeffatee jajjabeessuusaa. Waaqayyoon isa an akkuma abboota kootii yaada garaa qullaadhaan hojjedhuuf nan galateeffadha. Kadhata koo halkaniif guyyaa keessatti yeroo hundumaa sin yaadadha. Imimmaan kee yeroon yaadadhu immoo si argee garaa guutuudhaan akkan gammaduuf sin yaada. Amantiin kee garaa qulqullaadhaan ta'uunsaa anatti yaadatama. Amantiin inni dur akkoo kee Li'oos haadha kee Iwuniqee keessas ture sun si keessas akka jiru nan amana. Kanaafis kennaa Waaqayyoo isa yeroo an harka koo mataa keerra kaa'ee siif kenname haaressitee akka ibiddaatti akka qabsiiftuuf si yaadachiisa. Waaqayyo hafuura humnaa kan jaalalaaf kan of qabu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin laanne. Egaa akka Waaqayyo humna siif kenneetti wangeelaaf rakkachuu keessaa qooda qabaadhu malee Gooftaa keenyaaf dhugaa ba'uu waa'ee koo isa an sababii Kiristoosiif jedhee hidhames hin yeella'in. Waaqayyo nu fayyisee isaaf akka qulqulloofnuuf nu waame. Nu waamuunsaas akka akeeka isaatiif akka ayyaana isaa isa durii jalqabee karaa Kiristoos Yesuus nuuf kenneetti malee akka hojii keenyaatti miti. Amma garuu ayyaanni isaa dhufa fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuusiin nutti mul'ifameera. Inni humna du'aa cabsee jireenya badiisa ooluus karaa wangeelaa ifatti baase. An wangeela kanaaf lallabaa ergamaaf barsiisaa ta'een jira. Kanaafan amma itti dhiphachaa jira. An garuu eenyutti akkan amane waanan beekuuf hin yeella'u. Akkasumas inni wanta adaraa anatti kenname kana hamma guyyaa sanaatti eeguu akka danda'u nan amana. Dubbii sirrii isa anarraa dhageesse sana geggeessaa godhadhuu duukaa bu'i. Amantiif jaalala karaa Kiristoos Yesuus argamutti qabamii geggeeffame. Wanta gaarii adaraa sitti kenname sana hafuura qulqulluu isa nu keessa jiraatuun eegi. Akkuma ati beektu warri kutaa biyya Asiyaa keessaa hundinuu anarraa galagalaniiru. Figeelosiif Hermogeneesis isaan keessa jiru. Oneesfooros garuu deddeebi'ee yaada koo haaresseera. Gooftaan warra mana isaatiif araara haa kennu. Inni waanan hidhameef anatti dadhabuu hin yeellaane. Akkuma mandara Roomaa ga'een dhimmee ana barbaade na argates. Guyyaa sanatti goofticha biraa araara argachuunsaa jaalala Gooftaa haa ta'u. Efesoonittis hammam akka inni anaaf ergame atiyyuu ba'eessa gootee in beekta. Boqonnaa 2 hojiitti akka jabaatu gorsuusaa. Ati immoo ilma koo ayyaana isa Kiristoos Yesuus nuuf kennetti jabaadhu. Dhuga baatota baay'ee duratti waan anarraa dhageesse namoota amanamoo warra kaan barsiisuufis ta'anitti adaraa kenni.
akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa qooda qabaadhu. Namni loltuu ta'e lolaa jiru isa loltuu godhee isa qacarate sana gammachiisuudhaaf bukkeedhaan waa argachuudhaaf hojii warra kaanitti lixuu hin dhiisa. Namni dorgommeetti jiru akka seera tasaatti yoo dorgome malee gonfoo mo'ichaa hin argatu. Qottuun hojii isaatti dadhabu duraan dursee ija midhaan isaatirraa nyaachuun hin ta'aaf. Waan ta'an dubbadhu kanas itti yaadi. Gooftaan waan hundumaaf hubannaa siif hin kenna. Yesuus Kiristoosiin isa warra du'an keessaa kaafame, sanyii Daawit keessaa dhalate, akka an wangeela koo keessatti lallabetti yaadadhu. Sababii wangeela isa an lallabe kanaaf akkuma nama hamaa godheetti hidhamee dhiphachaan jira. Dubbiin Waaqayyoo garuu hin hidhamu. Kanaafis warri fo'aman fayyina isa karaa Kiristoos Yesuus dhufu ulfina bara baraa wajjin akka argatanitti isaaniif jedhee waan hundumaa obsaan nan baadha. Dubbichi amanamaadha. Innis Kiristoosii wajjin duuneerra yoo ta'e isaa wajjin immoo hin jiraanna. Obsaan yoo dandeenye isaa wajjin immoo hin moona. Yoo nuyi isa ganne innis immoo nu ganuuf jira. Yoo nuyi amanamoo ta'uudhaa baanne inni ofiisaa ganuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti nafa in jedha. Hojjetaa hojiinsaa fudhatamuuf akka inni ta'uuf gorsuusaa. Waldiduun namootaa warra dhagaan diiga malee waan tokkoof waa'ee akka hin baafne isaan yaadachiisa. Waaqayyo durattis isaanitti dhugaa ba'i. Ati akka hojjetaa qoramee fudhatamee waan itti yeella'u hin qabneetti akka nama dubbicha isa dhugaadhaan qajeeltootti hojjetuutti Waaqayyo dura of dhaabachiisuudhaaf dhama'i. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaadhaan mormurraa fagaadhu. Inni ittuma caalchisee nama Waaqayyoo ta'urraa nama fageessa. Dubbiin akkasii akka madaa foon nyaatee bal'achaa adeemuuti. Himeneyoosiif Filiphoos warra dubbii akkasii dubbatan keessa jiru. Isaan kun du'aa ka'uun kanaan dura ta'eera jechuudhaan dhugaarraa kaataniiru. Amantii warra kaaniis garagalchaniiru. Haa ta'uyyuu malee hundeen Waaqayyo kaa'e jabaatee hin dhaabbata. Mallattoo gooftichi warra kansaatii in beeka. Kana malees namni goofticha maqaa dhaatu jal'inarraa hadeebi'u jedhus in qabaata. Mana guddaa tokko keessa qodaa warqeerraa yookiis meetiirraa tolfame duwwaa utuu hin ta'in qodaan mukarraa yookiis supheerraa tolfame jira. Kaan qodaa hojii ulfinaa itti hojjetanidha. Kaan immoo qodaa hojii salphinaa itti hojjetanidha. Ammas namni warra wanta salphinaa hojjetanirraa yoo of qulleesse qodaa ulfinaa in ta'a. Akkasittis qodaa addaan ba'e gooftaa isaatiif waa'ee baasu hojii gaarii hundumaafis qophaa'aa hin ta'a. Ati immoo kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaaturraa baqadhu. Warra garaa qullaadhaan maqaa gooftaa waammatanii wajjin qajeelina, amantii, jaalala, nagaa duukaas bu'i. Qocolloo akka kaasan waan beektuuf morkii gowwummaa isa toora hin qabnettis hin lixin. Hojjetaan gooftichaa nama hundumaatti gaarummaa argisiisuun, namoota barsiisuu danda'uun, waan hamaa obsaan namaaf danda'uun isaaf hin ta'a malee nama qoccoluun isaaf hin ta'u. Ni warra ittiin morman hafuura gara laafinaatiin gorsee gara gaariitti deebisuun hin ta'aaf. Isaan dhugaa beekuu bira ga'uudhaaf yaada garaa isaanii akka geeddarataniif Waaqayyo karaa hin kennaaf ta'a. Yoos isaan qalbii godhatanii seexana isa jaalala isaa akka godhaniif kiyyoo isaatti isaan galchee harkaa hin ba'u. Boqonnaa 3 waan guyyoota gara dhumaatti ta'uuf jiru. Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Namoonni warra ofittoo, sassatoo, of jajoo,
afuufamoo, arrabsituu, waan warra abboota isaaniif haadhota isaaniif hin abboomamne, galata hin qabne, warra wanta qulqullaa'an morman hin ta'u, warra jaalala of keessaa hin qabne, warra araara hin jaallanne, warra maqaa namaa balleessan, warra of hin qabne, warra namatti hin madaqne, warra waan gaarii jibban, warra dabarsanii nama kennan, warra eeggannaa hin qabne, warra of arguu dhabuudhaan of bokoksan, Waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru. Akka bakkeedhaan mul'atutti nama Waaqayyoo hin fakkaatu. Humna isa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu. Warra akkasii irraa fagaadhu. Isaan keessaa kaan mana namaa lixanii dubartoota dadhaboo warra cubbuun irra tuulamee kajeellaa garaagaraatiin asii achi oofaman hin wallaalchisu. Dubartootni kun yeroo hundumaa hin baru, garuu dhugaa beekuu bira ga'uu matummaa hin danda'ani. Akkuma Yaaneesiif Yaambirees Museedhaan morman, jarreen sammuun isaanii badee karaa amantii isaanii qoramanii hin ilaalamin kunis akkasuma dhugaadhaan hin mormu. Garuu akkuma gowwummaan jarreen sana lamaanii irratti beekame, kan isaan kanaas nama hundumaa biratti beekamuuf waan jiruuf fagoo hin ga'ani. Gorsa yeroo rakkinaa kanaaf ta'u. Ammas ati barsiisa koo, amala koo, akeeka jireenya koo, amantii koo, obsaan danda'uu koo, jaalala koo, waanan qabetti cimuu koo caqafteetta. Ari'atamuu koo, dhiphachuu koos warra Anxookiyaatti, Iqooniyoomitti, Lisxiraatti anarra ga'an yaadaan qabdeetta. Ari'atamuu attamiin danda'es. Kan hundumaa keessaa immoo Gooftaan na oolche. Akkasuma karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu kan hawwu hundinuu ari'atamuuf jira. Namoonni hamoonni warri ija nama gowwoomsanis isa gadheerraa gara isa jaalaa gadheetti gadin adeemu. Namoota hin wallaalchisu, ofii isaaniitiifis hin wallaalchifamu. Ati garuu isa barsiifamte, cimsitees itti amante sana eenyu irraa akka barte waan beektuuf isatti qabamii jiraadhu. Mucummaa keetii jalqabdee caaffata qulqullaa'aa isa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka fayyitutti dhugummaa siif kennuu danda'u akka barte hin beektaa. Caaffatni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa Hafuura Waaqayyootiin caafame. Barsiisuuf, bal'eessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa. Namni Waaqayyoo waagachuudhaaf kan danda'e, hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godha. Boqonnaa 4 lallaba wangeelaa akka cimsuuf gorsuusaa. Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus isa warra jiraniif warra du'anitti faraduuf jiru durattis maqaa isa deebi'ee mul'atee mootummaa isaas argisiisu sanaan cimsee sin gorsa. Dubbicha lallabi. Kun yeroodha, kun yeroo miti utuu hin jedhin qophaa'ee argame. Nama bal'eessaa isaa hubachiisi. Ifadhu. Obsa hundumaan gorsis, barsiisis. Barrii itti namootni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisu sana walitti hin sassaabbatu. Isaan dubbii dhugaa dhaga'uurraa garagalanii gara mammaaksa amantiitti hin goru. Ati garuu waan hundumaatti gara itti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu. Hojii lallabaan wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu. Hojii itti ergamtee guutummaatti raawwadhu. Yeroon dhigni koo akka dhibaa'ootti dhibaafatamu dhiyaateera. Yeroon itti an jireenya kanatti hiikamus ga'eera. Wal'aansoo isa gaarii sanas dhaabadhee qabeera. Dorgommee koos raawwadheera. Amantiis eegeera. Kanaa achi gonfoon qajeelummaa anaaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan
guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna. Ana duwwaaf utuu hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuusaa jaallatan hundumaafis hin kenna. Ofii isaatii attamitti akka jiru himuusaa ariitiidhaan gara koo dhufuuf dhama'e. Deemaas biyya lafaa kana jaallatee ana buusee mandara Tasalonqee dhaqe. Kirisqees biyya Galaatiyaa, Tiitoosis immoo biyya Daalmaatiyaa dhaqe. Luqaas duwwaatu na bira jira. Yeroo dhuftu Maarqoosiin of duukaa fidii kottu, inni anaaf ergamuudhaan waa'ee anaaf hin baasaa. Xiqiqoosiin immoo mandara Efesoonitti ergeera. Yemmuu dhuftu waaroo Ankaarphoos biratti Xiroo'aasitti dhiise, macaafotas addumaan immoo maraa macaafota gogaa duugamaa anaaf fidi. Iskindir inni sibiila tumu baay'isee hamaa anarratti hojjete. Gooftichi akka hojii isaatiitti isaaf in deebisa. Inni jabeessee dubbii keenyaan waan mormeef atis isatti of eeggadhu. Gaafa an dura yaa'ii duratti dhiyaadhee falmadhe hundumtuu na buusan malee namni na bukkee dhaabatee tokkollee hin argamne. Gooftaan kana isaanitti hin lakkaa'in. Garuu wangeelli karaa koo guutummaatti akka lallabamuuf warri saba Waaqayyoo hin ta'inis akka isa dhaga'aniif Gooftichi na bukkee dhaabatee na jabeesse. Afaan leencaas na oolche. Gooftaan hamaa anarratti hojjetamu hundumaarraa na oolcha. Na fayyisee mootummaasaa isa Waaqarraatti na geessa. Isaaf baruma baraan galanni haa ta'u. Ameen. Dhumaatti nagaa dhaamuusaa Piriskilaaf Aqiilaatti warra mana Oneesforoosittis nagaa koo anaaf himi. Eraasxoos Qorontositti hafee Xiroofemoos immoo dhukkubsannaan an mandara Mileexoositti isan dhiise. Utuu ganni hin lixin dhufuudhaaf dhama'e. Yuubolos, Edenees, Liinoos, Kilaawudiyoon obboloonni hundinuu nagaa siif ergu. Gooftaan hafuura kee wajjin haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa jiraatu.